Tijaar sumaatti waa sidii fi magaa fadhuutti balleessaa keeti amaniiti ofitti deebisi. Kana rawanan si. Adam mashinaa jettu. Na dhageessa. Ani wanta. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagafa ya kabdu sirtu jabatan baga nagana jiraatan daawwattu reedi tu. Ara reedi maal qabatte dhuftee jechuun keessan waa'ee dhoolli wanna ajaa'ibaa kan qabadde isin dhufee akkuma yoo viidiyoo kiyyaaf kasuma yaa argitan san jechuudha. Mucayyoo san har'aan tana viidiyoo wajji waraabnaa kootu diraamaa daleenyaa jedhee waamee jira itti dabalee jira. Dhufee as ga'ee maal naan jettee turte hanguma isin as geessitu yaadni tokko naa dhufee jira. Yaadni sun maal jettanii qabachuun keessa waa'ee na oole jechuudha. Yaadni an qabaddee dhufee mucayyoo san anaas si waameeti wanni an si waamee fi garuu viidiyoo waraabuuf miti waan jechuun maaluma dhufteetuma irratti dalagaa dhufu malee jechuudha. Maaliif yoo naan jettan yoo isin na bira dhuftee anaas si waamee maaliif na waamte isin naan jettee waan jiru guutuu itti mee akkuma Sumayyaa aaraa jirtu san isinillee har'a aarsuu qabaa kanumaaf iyyuu ana wajjin tura isin dhufee as ga'ee maal naan jettee ana ulaa banaa dhiisaa akkuma dhufteen ulaa seentumaanii fi kaameraa kiyya dhoofadhee jira. Awwaluma kaameraa kiyya dhoofadhee kanaafiyyuu booda kan qabaman dhoofadhee waan teenneef kanamaafiyyuu kaameraa kiyya dhoofadhee jira. Isin amma dhufti ulaa kiyya banaa dhiisaa akkuma dhufteen kootti seen dhufteen jedhanii ulaa laa Ibrahima miidiyaa asii dhufu jirtu na fakkaatti kaasa ulaa banee dhiisa kanaafiyyuu ana daawwadha jechuudha. Hussein dhufte? Hussein. Whattu? Agan? Nagaa. Maal akkuma dhuftetti jadistii Hussein ta'a nagaa maal namaan hin jettu? Erga teenyu yoon gaafattee beektanii bara. Agan? Fayyaa qabu. Suruu maal waggaatti? Bareedu. Namaan jettu. Qophoofteetti gaa maashaallah. Eeyya. Bareeda akka biraa maaltu jira nagaa fayyaa? Bareeda walla. Isin bira akka? Nagaa akka ajaa'ibaatti. Omaan sun kun warra keenya jira. Akkamitti? Bareeda walla. Shaayii bunnaallee jechuuf adiidha. Amma wantoota akkasii himuu fi beektaa viidiyoo waraanaan isin yaanatu shaamee dhugaa keeti baga dhuftee naga barjadhuuf keetiif galatoomii. Waan takka yoo tole naa jettu keembe waan takka siif himuudhaaf jechuun loluun illee hin barbaachisu beektaa takka. Akkuma argitu sani dhiyoo viidiyoo hojii waraabnee ture natti fakkaate viidiyoo gabaabduu tokko. Hojii waraabnee ture. Viidiyoo sanarratti akkuma beektu haati manaa kootii agartee haadha manaa kootii wal lollee beekta. Sababa saniif sababa isin wal lolleef anis hildikii keessa seenee karaas mucayyoo tana yeroo maraayyuu wal argee viidiyoo wajjin hojjedhee karaas isi wajjin goddanyaa ta'uu barbaadaa jedhaan. Tamam ati akkam jettee? Akkam goddanyaa yeroo jettu? Inni jira miree bakka agartee namni hiriyaa waliif ta'ee tamam. Bakka yoo keessa walii wal seennee jennee jira inni kalaas gara miira nama agartee bultii ijaarrachuu booliin. Abeet? Maal? Miira naa deebii wanna jechaa. Maal jechuun akkuma siimaa jiru eegaa. Yoo wal jaallee jiraanne kanaas bultii wajjin ijaarannaa isin jechuu barbaada. Ana wajjin moo? Nuku sirkubaadhaa. Viidiyoo waraabnatti dura kan namaan. Jechuun viidiyoo waraabaa jiree si waame ati illee wanni hin ta'in maaliif jechuun inni jira miire. Bultii waraabnaa jiree si waame adii. Laakiin jechuun bakka sababa Sumayyaan akkasumas jettee fi ani bakka ani kun dhiiraa miira aarii keessa inni morka Sumayyaatiif jechuudha. Si wajjin bultii ijaarrachuu fedha. Ana wajjin sijammaan jechuudha. Ishee waan arteef dhugaa qabdee yaaduu dandeessi. Garuu wanta sana ishee asirradda'uu qabda. Isheedhaaf akka galatti isheedhaaf ibsuu qabda. Himeefi jira waan guutuu Sumayyaa akkanaan akkanaan anummaan bakka bulchisuu jirtu bakka nahiiki maal jettee jirtu. An laakiin dammoo bultii bareedduu sababa viidiyoo si wajjin waraabe bultiin ishee waan badaa jirtuuf ati dammoo jalqabuma irratti jechuudha. Viidiyoo sana gaafa waraabdu
jaartii kee waan ta'eef jaartii keetiin mari'attee ishee raayyaa gaafachuu qabda. Jechuun kun yuutuubara wanni eeyyama gaafadhu hin jiru. Agartee aadiidha. Haadha manaa keetii bara. Haadha manaa keetii akka eeyyama gaafadhu hin jiru maa akkam jeetu. Anis waan takka isheen qabu sii galee wanni ishee hin jiru. Jechuun isheedhaan mari'attee argite viidiyoo bishaan idiitii godhu argite achi booda loluma eegalte. Kalas Maya kana mitmetti video wajji waraabni malee dhimma biraa wajjin hin qabnu meettiin. No, akkana mungkin jaallee qabaachuun ni malti jireen. Akkana isin jechaa jiru bara akkana miti. Jalqabatu video na wajjin hin waraabiniin dura nama akkasii wajjin video waraabuuf jira jetteeti maal fiyyaman gaafanneeti. Jechuun ishanii eeyyaman gaafanne. Mungkin san. Goggora keeti kaanni kun. Okay, amma akka dongoraa dhiisi kanaaf iyyuu ani jechuudha waan ani siin jiru kana osoo itti yaadden naaf tola maaliif. Ani isa kana waan itti yaaduun qabu ammas viidiyoo walii wajjin hin dalanne jennaan hin dhufe malee lammata immoo akka haadha manaan kee aartee jirtu illee natti himne ituu isheen akka isheen aartee jirtu beekeraadhe wayni isheellee dhiifa mana gaafadhaa dhufuus dhiisuu nan danda'a. Maaliif jalqabuma haadha manaa keessaa gaafachuu qabda turte. Jechuun ati kalaasee kan haadha manaa kee hojii haadha manaa taate maaliif narraaf hin beekne? Kalaasee maaf narraaf hin beekne? Narraaf hin beekne yeroo jettu. Eka isin kalaasee waan an jedhe diddeemi. Haadha manaa keetii waan ta'e wajjin mari'attee hiikuu qabda kan dhiifama gaafachuu qabda. Ndaa'u balleessan keetii waan ta'eef dhiifama gaafattee ittiin deebi'uu jechuu qabda malee ammas irra deebiteeti balleessaa kan sana balleessitee namoo ammas waan isheen na aarsitee billikki keessa galee ani dhiiraadha wanni jedhu egaa keessatti intina jechuun hin barbaachisu. Jechuun guyyaa meeqa orga viidiyoo waraabne guyyaa kana guutuu keessaa barqinqati keessa jiraata bulisi jechuudha. Kanaaf yoo ani har'aan tana. Cinqati keessa jira jechuun maal waan meeqaan na cinqitee waa meeqaan na cinqitee sababa viidiyoo saniitiif jettee. Ikkootiin ibsuufi qabda ka ibsuufi qabda waan ishee yama gaafate. Ibsi baay'ee yoo amma wanta akkasii hime wanta kan dongore tama maa jennu yoo hin si hime waan sanarraa fudhatte fudhatte anis waan akkasii waan kana sin gaafatu. Waan san fudhachuu didde ayyaa bultiin haabaduu naan jettee jirtu. Amma dogoggora sana amma sirreessitu ammas dogoggora biraa irratti dalaguudhaaf sammuu kee murteessitee jechuudha. Akkamiin godhate baay'ee isin diddee meeqalaa jechuun ayyaa ishi bultii ishiirra dhabe xanuumsillee si dhabuu qabaan. Ente maal jechuudha ani fati kokko walitti dhufnee jechuun egaa ansi jaaladhee jira. Oh my god. Samaan fakkaa gara jabaadhaa obboleessan qabdu. Jalqabuma irratti yoona baay'ee ani jaarsa qabaaf hin qabu koo adda baafattee waan beektuun qabda. Sanimmaa hin beekan jechuun gisee akkana silaalee zaree jiraadhu ani nama jaarsa qabdullee itti fakkaatu. Na jaallatte jechuudha. Aywa. Wayyoo haadha kiyya. Haa guddii. Maali kolfitaa garuu ani kolfa keessa hin jiru sa'aatii kana ati dammoo ni kolfitaa ani jecha kolfaa keessa hin jiru ani jechuun miira biraa keessa jira taphaan. Amma kanaaf iyyuu anillee ishee dhiifama nan gaafadha. Ani si jammare ishee wajjin mari'attee ishee wajjin yama fudhatteeti jaartii kee jechuun qaamayyuu hin beekuu baadillee viidiyoo irratti nan argaa wajjin hin daladhu yeroo baay'ee. Innaa mana keetii haadha manaadha waan ta'eef ani jalqabuma kana wajjin hin dalage ishee irraa waan yama fudhatte natti fakkaateeti malee utuu san akkas ta'uu beekee anumtiyyuu tidaari namaa keessan seenu. Yeroo sin jedhu namni haadha manaadha waan ta'eef ituu an ta'e nan aara. Itu nan gaafatiin utuu awwannan hin beekne tokko gaafa jaarsi geedala kun nan aaraaniyyuu utuu ta'eyyuu jechuudha. Kanaafuu anis ishee dhiifama nan gaafadha. Atis immoo dhiifama gaafadhu. Balleessaa kan jechuun wanni ati dhiifama dhaqxee gaafattu hin jiru bara osoo si agartee sun dhiistu akka taasisanneef iyyuu sun dhiistu. Rakkoo qabu balleessaa kooti waan ta'eef balleessaa kiyya nan fudhadhaan. Jechuun yoo sinni akkam dhaqxee dhiifama gaafatta osoo dhaqxee yoo dhiifama gaafatte waan akkanaati akkana jechuun viidiyoo walii waraabne malee waan takka wal biraa hin qabnu osoo jettee sirraa nama osoo sirraa raayuu fudhatu taate. Ada wasada sila ana ibu tu nafin tu kita. Lagi isin serang foto ayah kami ngora tajiban. Foto cuma ni simbe kamu nami tu. Anak be kamu sibbe. Nami tu kembali saya sabe ke kau faham mana jedu. Anak be kamu sibbe ka. Jechuun situ beeka sakana situ beeka isheen beeka jechaan jiru ammas garuu balleessaan kan kee waan ta'eedhaa fi ati ishee balleesseera dhiifama gaafattee balleesseera jettee dhiifama gaafattee anis immoo dhiifama gaafachuun qaba. Yaa jechuun osoo akkuma ansi hin jedhe osoo itti yaaddee guyyu garuu waan gaafa. Maalitti wanta itti yaaddu tokko hin qabu. Ani ifatti kana walitti dhufnee wajjin hin dalaguuf waan ta'e malee yaada biraa tokko hin qabnu. Lammata immoo jaarsa nan qabu. Ati waan jaallatteef jaarsa kiyya dhiigeessi wajjin hin jaalladha siin hin jedhu. Achi waan akkana kana osoo dhiiste tayyib kala ta'ee jaarsi keessuun akkami maali waan akkana kana jechuun ayyees takkaan si wajjin argee hin beeku jaarsi kee kan hanga wal agarre xiqqoolee turree jira. Jaarsi kee kana argee hin beeku si wajjin. Ayyee jaarsi kee kun awwaala jiru moo maali? Maal jiru? Kan nama du'e boolla jiruun jaarsa jettamoo akkamiin?
Damos kolfisiisa akka mana naan kolfisiisu takka kolfisiisa keenya. Akka jaarsa kiyya beektuu fi jaarsa kiyya qabatee yeroo ittiin viidiyoo dalaguun si bira dhufuun qaba jechuudha. Egaa maaliif namni kun akka waan kanatti hin tuffannee gisima gaafa wal barannu saniyyuu akka nama jaarsa qabu iyyuu nan bara. Karaa kana miti kanatti dhufte karaa hojiitiin malee karaa akkasii waan natti dhufne hiituu karaa akkasii natti dhufte akkuma naata siime kan akka jaarsa qabu siifanii amma garuu akkasitti miti kanatti natti himte. Jechuun saddisteetiin waan na'an siin jedhe san naaf yaadde naaf Aishaa obboleessa gaddaati. Ni nam qabu. Akkamiin naaf yaadne dha obboleessa keessumaa akka miidhamu feeta. Ati obboleetti qabdaa? Ni qaba. Ituutiin erga obboleettii keetiif obboleettii kee sana jaalatta? Akka jaabaatti jaala laakiin. Ishee erga obboleettii kee jaallattii ta'uun haadha manaa kee irratti gahaa jiru. Ishee situ miidhe malee ishee miti barbaada. Haadha manaa koo ammas hin dinne bar osoo sadii Kanaafiyyuu amansiisuu qabda. Haadha manaa kee amansiistee dhiifama gaafachuu qabda. Waan gisee tokko aartii waan ta'eef waan aartii. Ani kun si jaaladha obboleessi kiyya leenaan jedhin tamam. Obboleessi kiyya naan jedhin. Wayittii ati obboleessi. Oggoitti ati obboleessi kiyya naan jettan beekse onneen akka kana laaltama. Kanaafiyyuu agartee maqaan kiyya sanii osoo reedii eefaa naan jettee nama amtee akka ajaa'ibaa laata. Reedii eefaa jedhee si waame. Nama geessaa yaa obboleessa kiyya. Ani kan si wajjiniin wal baree dalagaaf malee kanaaf miti. Kanaafiyyuu haadha manaa kennan dhiifama nan gaafadha karaa viidiyootiin yoon qaamaan beeku baadhallee jechuudha. Dhiifama nan gaafadha atillee immoo waan jiru hundumaa haasofsiisiiti dhiifama akkati gaafatte isheedha wajjin bultii keetti fuftuun barbaada malee waan isin walitti isin buuseef dhiifama guddanaaf godha atis ta'u isheenis jechuudha. Ani waan ishee raayyama fudhate natti fakkaata. Ana waan dhiifama na gaafatu akka hin jiru waan dhiifama na gaafatu hin jiru. Ana silaa osoo gaafa akkana se'eeyyu bismoo jiinuu viidiyoo waraabatamaa. Ani iyyuutuun akkasii Jammoo ishinu jaallattii yoo kam naan jetti bitaa. Hammina naggooti beektaa jaallattii iyyuu. Mucayyoo akkana bareedu san akkamitti walii waraabdu viidiyoo naan jettee beektaa. Bakka isinii hammina akkatu kan isin akka bareeda naan jettu ani akkam godhatee bakka miira biraa keessanii. Mee dhugaa jedhu. Ati yeroo akkamii dhugaa. Kanaaf nam bareeda jaartii keessa na gadhiifteetu waan na wajjin guyyaa tokko viidiyoo daladdeef jaartii kee gadhiistee na fuuchuu edda jechuudha. Ati yoo waan an Goy garuu ati sammuun kee yaada. jechuun naaf rabsaatamu akkam. Bara akka narrabsitu mana si waamne bara akkam jechuun waa wajji mari'annee waan naan siin jedhe. Jechuun sammuun kee kun ituu yaada ta'eeti amma akka deessa waan na wajjin viidiyoo waan daladdeef har'a kaateeti haadha manaa koo gadhiiseen si fuudha hin jettu atillee. Waa'ee namaa tokko tun beekin ituu maal hin jedhin haadha manaa kiyya gadhiiseen si fuudhaa hin jettu ituu nama yaadu taate. Yaadu sammuu yaadu waan hin qabneef. Ara banna narrabsiin waan narrabsituuf hin jiru bara narrabsiin kaa jechuun narrabsiisu jirta. Si arrabsaan jira. Yaadu naan jechuun sammuu keetiin deemuutti hin jiru bara. Koo sitti xiqqaata kun. Ana viidiyoo wajjin waraabna waan naan jetteef jedheen dhufe malee ana kana waan osoo si jaaladhu osoo ati jaalala kiyya narraa hin qeebalni akkamitti viidiyoo si wajjin waraabee akkamitti qalbiin kun gammadee dastaa iyyuu hin qabu kaan. Nageessa. Yoo ammas gara kanaatti hojjete si viidiyoon si wajjin dalagu dhaabbachuu danda'a. Itti fuudhiisuu hin danda'a. Jechuun inni waan Yooti ani yoo mana deddeellee jechuun viidiyoo sana irratti yoo osoo guyyaan si arge natti tola. Laakiin garuu hin beekne an garuu haadha manaa kootis ammas itti deebi'ee hin gaafadha. Kanaafiyyuu itti deebiitti dhiifama gaafadhuuti isheedhaa wajjiniin gaafa xumurteettu karaa kiyya dawwalii isa booda wajjin itti fufnee wajjin dalaguu dandeenya. Kanarraa hafee jiru. Maaliif ani ishee jedhamu maaliif bultii namaa diigaan bultii hin qabamu. Maaliif bultii digda shari'aan asoo jedhaa bara. Shari'aan ana dhalaaf immoo afur hin jedhu kaanis abbaa manaa qaba waan ta'eef abbaa manaa kee irratti heerumuu hin danda'u. Kanaafiyyuu ati garana jabaatteera ta'e jechuudha. Afaan beektuun sitti maal natti fakkaate appilees. Maal? Siif kanaan jiru afaan si jijjiiru. Osoo afaan jaalalaatiin osoo naaf haasoftiin irratti toraa ture jechuudha. Cirraash afaan jaalalaatiin afaan jaalalaa kun maal fakkaata? Ati garuu maaliif akkana garaa jabaattaa? Amma kanaaf kanatti mamamte dhimma biraan qabduumi? Deemaa danda'a? Dhimma biraa takka iyyuu hin qabu. Maaliif nagattee deemtu? Waan nagattee deemtu maali? Lakki si fudhadhee tangala manatti. Akka si fudhadhee galma feete? Ati maaf akka wanni akkana garaatti si jabaachise? Jechuun nama natti fakkaata turte. Ammas nama barbaadu narrabsiin kaa'u. Fakkaatiin si wajjin hin dalagu qabu. Narrabsiin kaa'u jechuun mana si waamen malee agaanaa jechuun nama ta'e malkii nama uffatee ko nama miti namni. Woy.
ati indoo ishii dhaltaa yookiin osoo bakka ishii akkana buutee yoo Itu anda ta'eemo wayne akkanatti iyyuu waan qaqaalisitti hin fakkaatu balleessaa keeti bara isa iyyuu kan balleessitiramu balleessaa kee amantee fudhachaa hin jirtu. Baay'ee obsa qabeetti baay'ee nama hubattudha jaartiin keenya. Ndee balleessaa kee irratti ganaasate. Yoo. Annaa ati bakka amma garaanatti jabaatee jirtaa jechuudha. Garaanatti jabaatee hin jedhin. An bultii nama waan hin diiguuf hin qabu. Maan bultii si dhiisuu maal ta'e? Wanti bultii inni haadha manaa keeti bultiinti kan haadha manaa keeti wajjiniin Isinuu fiinuun deebata. wayiiti kan wajjiniin jiraachaa jirtan haadha manaadha bara. Haadha manaa kooti laakiin iwwa kana ishii nani dee bakka viidiyoo sana gartee naani arrabootan sun ittiin bultiin ijaarradhu jettiin biraa deemu. Kanaafuu dhiifama gaafadhuutiiti jaarsummaatti waasi dhiifama gaafadhuuti balleessaa keeti amaniiti ofitti deebisi. Kanarra waan asii. Adama ishinaa jettu ishinaa jettu. Na dhageessaa. Ani wanta tokko waan asiin jedhu hin qabu kana booddee. Ishee wajjiniin dhiifama gaafattee amma dhiifama gaafattee balleessaa kee amantee isheen dhiifama si gooti wajjiniin dalagaa jettee karaa ishee irra sagalee dhagahutti si wajjiniin bafsuun dalaguu iyyuu danda'u. Kanaadha manaa dhiisuu jechuudha. Amma dhiifama naan goote jechuudha. Manaatti jimmee. Haala gootu dhiifama naan goote. Kooti masiima kooti. Kootaa ishii kooti. Maal natti laa hin fedhuun. Barreessuufi kootaa mi ho'iin siima. Maal akka maaliifatti deemati? Bakka naarni kootaa. Deemu irra tuqini. Sammuu akkamii baata kun? Maashaa aartaati. Bakka aartee jechuudha ganuma aartaa. Bakka naariin. Akkam golfu barbaade waan akka barsiisu daladde kanaaf akkam golfuudha kanatti fidaa jirtu. Isheen wanta akkasiifini. Tamaa wanta akkasiifini na dhagime as na laalime wanta akkasiifini. Garuu waan naan siimu san. Ati fuuluma laalamu yoo isaa qabdan fuula kee na ilaali akkasii yoo afaan guutte. Bakka arrabsinda piraankii ta'u jirta. Viidiyoo si dura dho'isee jira. Iyyuma tamaa. Iyyuma. Kanaafuu piraankii ta'u jirta. Birankii akkamii daladdaa? Kooti ta'u kana kanas. Birankii wanta akkasii jira. Haala kootu. Akkuma agartan daawwattoota yaa Oromiyaan jechuudha. Aartii baatee jirti. Obsan agarree jechuudha. Obsan qabdu jechuudha. Oromiyaan hanganumatti aartii baatee jirti jechuudha. Inshaallah gaafa rabbi jedhi tokko araarfadhee isinitti kan fidu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu Oromiyaa waan aartiin biraa baatee jirtuuf dhuguma seetii karaas booda dawwalee fi dhaafuma akkana miti waan akkanaati yaada barsiisuu piraankii godhuudhaaf akkana siin jedhee madda wanta biraatiif miti jedhani kanumaafiyyuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu share subscribe godhu hin dagatina garuu viidiyoon kun laayikii bichaa akkuma qabaachuu qaba. Inni qabaachuu baannaan isin jalaa bannaa iyyuu beeka.